Akkam jirtu barattoota guyyaa har'aa kana Grade 10 Mathematics Unity jalqabaa jalatti exercise 1.2 kan jedhu wajjin ilaalla. Exercise kana jalatti gaafiin jalqabaa maal jedha? Which of the following are polynomial functions? Isaan asiin gadii keessaa polynomial function kan ta'e isa kamiin jedha? Kana deebisuutti sun seenuun dura jalqabaa definition of polynomial function jalatti akka ilaaluudhaaf yaalletti form polynomial function kan barreeffamu haala kamiini an x raised to n minus n plus an minus 1 x raised to n minus 1 jechaatti fufa jechuudha. Kun aga n minus 2 n minus 3 jechaatti fufa hanga an a1x plus a node hanga jedhutti itti fufa jechuudha. Kanaafuu foormii kana nuuf guuta taanaan polynomial function dha jennaan jechuudha. Itti aansee wanti nu ilaaluu qabnu polynomial functionichi paaworii isaa ilaaluu qabna jechuudha. Paaworiin isaa maal ta'uu qabu? Negatiiva ta'uu qabu. Negatiiv ta'uu qabu jechuudha. Paaworiin polynomial function keenya not negative. Akkasuma rationally ta'uu qabu jechuudha. Paaworiin keenya not rational number ta'uu qabu jechuudha. Paaworiin itti aansee immoo doomeenii isaa ilaaluu qabna. Doomeniin polynomial function maayini all real number ta'uu qaba jechuudha. All real number wantoota kanneen nuuf guuta taanaan salphumatti polynomial function jennaan jechuudha. Egaa fi r jiru kana ilaallu. Irratti f of x equals to 3x raised to 4 minus 2x cube plus x square plus 7x minus 9. Inni kun yoo ilaaltan foormii polynomial function tiin kan nuuf barreeffamedha jechuudha. N kenna 3, n kenna immoo yookiin paaworiin kenna 4 jechuudha. Akkasuma wanni kun osoo lakkoofsa kamuu bakka x kana galchine nuuf dhugoomsaa jechuudha. Kanaafuu doomeniin kennamaa inni all real numberidha. Kanaafuu r kan jiru kana maal jennaani? Polynomialidha jennaan jechuudha. b irra kan jiru immoo x raised to 25 plus 1. Inni kunillee polynomial functionidha jechuudha. Doomeenii isaas yoo ilaalle all real numberidha. Akkasuma paaworii isaas yommuu ilaallutti polynomial ta'uu wanni isa dhogguun jiru jechuudha. Kanaafuu polynomial function jechuudha. C irra kan jiru immoo f of x 3x the power of negative 3 plus 3x the power of minus 2 plus x plus 4. Akkuma agartan paaworiin asitti maayini negative 3 dha jechuudha. Akkasuma negative 2. Maal jennee jirra reefu polynomial keessatti paaworiin kenna not negative. Negative ta'uu qabu jennee jirra. Kanaafuu inni kun not polynomial. Polynomialidha miti jennaan jechuudha. D irra kan jiru kana immoo yommuu ilaallu f of y equals to 1 over 3y square plus 2 over 3y plus 1. Inni kun polynomialidha. Doomeniin keenya all real number ta'uu danda'a. Akkasuma paaworii isaas yoo ilaalle polynomialii ta'uu wanti isa dhogguun jiru jechuudha. Irra kan jiru kan immoo seeraan ilaaluu barbaachisa jechuudha. Irra kan jiru kun immoo jalqaba foormii biraatti yoo barreessine ilaalle nuuf galuu danda'a jechuudha. Polynomialii ta'uu dhabuu fi ta'uun isaa jechuudha. Jalqaba irratti 3 over t jechuun maal jechuudha? Isa kana akkamiin barreessuu dandeenya? 3 over t jechuun 1 over t kan jedhu kana addatti baasne
Achi booda 3 dhaan yoo baay'isne kanuma nuuf kenna. Itti aansee 2 over t square kan jedhu kan immoo 1 over t square times 2 yoo jenne kanaa wal qixaa jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu maal goona? Property kutaa unit 2 keessatti ganaa ilaallu tokkotu jira. Waa'ee exponentii jalatti ilaalla jechuudha. Innis maal jedha? Fakkeenyaaf lakkoofsi 1 over a dhaan barreeffamu tokko maaliidhaan wal qixa? A is a power of minus 1 dhaan wal qixa. Kanaafuu isa kana yoo asirratti apply goonu 1 over t jechuun maaliidhaan wal qixa? T is a power of negative 1 dhaan wal qixa jechuudha. 3 immoo fuulduraan barreessachuu ni dandeenya. Itti aansee plus 1 over t square kan jedhu kan immoo t is a power of t square isa uba turteef minus 2 jennaan jechuudha. Power isaa lama immoo gara fuulduraatiin duubaanis yoo barreessine tokkuma jechuudha. Amma isa kana yoo ilaallu f of t equals to 3 to the power of minus 1 plus 2t the power of minus 2 dhufee jechuudha. Inni kanaa fi inni nuuf kenname kun garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Kanaafuu paawariin isaa immoo akkuma agartan negeetiivaa. Asirra dhaabbanni yommuu ilaallu irra kan jiru kun not polynomial polynomialii ta'uu hin danda'u jechuudha. F irra kan jiru immoo haa ilaallu. F of y equals to 108 minus 95y. F of y kan jedhu F of t kan jedhu kun confuse nu gochuu hin qabu jechuudha. F of t F of x waan fedhe jechuu danda'a. Wanti nu ilaaluu qabnu doomeenii isaa ilaaluu qabna, akkasuma paawariin jijjiiramaa keenyarra jiru maal akka ta'es ilaaluu qabna jechuudha. Inni kun yoo ilaaltan linear functionidha jechuudha. Kanaafuu linear functioniin immoo polynomial functionidha. F irra kan jiru kun maal ta'a? Polynomial function ta'a jechuudha. G irra kan jiru immoo f of x equal 312 x raised to 6 jedha. Inni kunis polynomial functionidha jechuudha. Digirii isaa 6 kan ta'e polynomial functionidha jechuudha. G irra kan jirus. H irra kan jiru immoo f of x equals to square root of 3x square minus x cube plus square root of 2. Inni kun square rootiin kun osoo x irra haala kanaan jira ta'e polynomial functionii ta'uu hin danda'u ture jechuudha. Haa ta'u malee square rootiin kun kan jiru coefficientii qofarra jechuudha. Kanaafuu inni kun polynomialidha jechuudha. Osoo square rootiin kun haala kanaan jira ta'e immoo inni kun haala kamiin barreeffamuu danda'a? Square root of 3 x immoo yommuu square rootii jalaa ba'u squarein tun square rootii ofirraa balleessitee maaltu baha? Absolute value of x. Inni kun polynomial functionii ta'uu hin danda'u ture jechuudha. Haa ta'u malee kan nuuf kenname square rootii jala kan jiru lakkoofsa 3 qofa ture jechuudha. Kanaafuu inni kun polynomial functionii ta'a. Itti aansee I irra kan jiru kana yommuu ilaallu f of x equals to square root of 3x plus x plus 3. Inni kun immoo akka reefuu osoo hin taane square rootiin maal hammatee jira? X illee of jala qabatee jira jechuudha. Kanaafuu inni kun haala biraatiin yommuu barreeffamu square root of 3 fudhannee times x illeen square rootii jala jira waan ta'eef square root of x. Kana jechuun maal jechuudha? Square root of 3 x square root of x jechuun maal jechuudha? X is the power of 1 over 2 jechuudha. 1 over 2 jechuun immoo integerii miti. Jalqaba irratti definition polynomial function jalatti maal jenne? Non negative integer. Negative illee ta'uu hin qabu. Akkasuma poweriin jijjiiramaa keenyarra jiraachuu qabu integerii ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu inni kun negative osoo hin taane rationalidha. Lakkoofsa rationalii wayiiti. Rational. Sababa kanaaf I irra kan jiru kana polynomial functionidha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ilaaluufis yaalle poweriin keenya not rational. Rationalii ta'uu hin qabu jennee jirra jechuudha.
Sababa kanaaf a irra kan jiru polynomial function ta'uu hin danda'u yookiin not polynomial function jennaan jechuudha. J irra kan jiru immoo haa ilaallu. F of x equals to 4x square minus 5x cube plus x over 8 dha. Inni kun polynomial function dha jechuudha. Karaa biraatiin akkamiin barreessuu dandeenya? 8 hunda isaaniitu hin dhaabbata. 4x square over 8. 4 fi 8 yommuu wajjin salphisnu meeqa ta'a? 1 over 2 x square ta'a. Ittaansee minus 5x cube salphachuu hin danda'u waan ta'eef akkasuma fudhanna over 8 plus 6 over 8 kan jedhu ni salphata. Fakkeenyaaf lama yommuu salphisnu 3 over 4. Inni kun isa kanaan wal qixa. Kun immoo polynomial function dha jechuudha. It is polynomial function. K irra kan jiru kan ammoo yommuu ilaallu xiyyeeffannaadhaan ilaaluu qabna jechuudha isa kan. F of x equals to 3 over 6 plus x. Kana jechuun maal jechuudha? Yommuu haala biraatiin barreessinu 3 over 6 plus 1 over x yoo jennu karaa biraatiin barreessuu osoo hin ta'in akka gochuu qabnu jalqaba irratti doomeenii isaa check gochuu qabna. Doomeenii isaa yommuu check goonu fakkeenyaaf bakka x kana 6 galuu hin danda'u minus 6 galuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf osoo minus 6 galchine 6 plus minus 6 maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Lakkoofsa kam yoo 0 firru immoo undefined nu jala ta'a. Kanaafuu doomeenii keenya real number hin taane taanaan function ta'uu hin danda'u, polynomial function ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu f of y equals to 18 over y kan jedhudha. Isa kanas doomeenii isaa yommuu ilaallu doomeniin isaa real number ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf bakka y 0 galuu hin danda'u. Akkasuma inni kun karaa biraatiin yommuu barreessinu 18 over 1 over y jechuudha wal qixa. Kana jechuun immoo 18y the power of minus 1 dha akkuma reefu ilaalle jechuudha. Gaafii irra jiruun wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu inni kun paawuriin isaa akkuma agartan negatiiva nu harkaa ta'ee jira. Kana jechuun paawuriin keenya funksiiniin kun polynomial function ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu m irra kan jiru kana jechuudha. Isa kanas jalqaba waliin balleessuudhaaf osoo waliin hin balleessin dura dhaan balleessinee 1 over 2 dha yoo jenne hin ta'u jechuudha. Sababni isaas maa inni jalqaba irratti wanni doomeenii isaa ilaaluu qabna jechuudha. Doomeenii isaa osoo check hin godhin waliin balleessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu doomeenii isaa yommuu ilaallu bakka a kana 0 galuu hin danda'u. Fakkeenyaaf osoo 0 galchine maal nu harkaa ta'a? Yommuu 0 galchinu bakka a 0 galchina over 2 times 0. Kana jechuun maal jechuudha? 0 over 0 jechuudha. 0 over 0 jechuun immoo hiikan qabaatu. Kanaafuu inni kun inni irra kan jiru not polynomial jennaan jechuudha salphumatti. F irra kan jiru immoo haa ilaallu. F irra kan jiru f of x equals to x over 12. Doomeenii isaa yoo ilaalu jechuunis lakkoofsa kamuu bakka x galchine maal ta'a? Real number dha jechuudha. Lakkoofsa kamuu galchuu ni dandeenya bakka x. Akkasuma paaworii isaas tokkodha. Kanaafuu inni kun polynomial function dha jechuudha. Linear function ta'e polynomial function dha. Kanaafuu it is polynomial function jennaan jechuudha. Orra kan jiru immoo yommuu ilaallu f of x equals to 0 dha. Inni kun 0 polynomial jedhama. Innis polynomial function dha garuu degree hin qabu jechuudha. Degree isaa hin jiru jechuudha. No degree. P irra kan jiru immoo
f of a equals to a the power of 1 over 2 plus 3a plus a square jedha. Paaworii isaa yoo ilaalle isa kana paaworiin isaa lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Paaworiin pooliinoomiyal fankshinii raashinaalii osoo hin ta'in intiijarii ta'uu qaba. Akkasuma negeetivas ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu inni kun pooliinoomiyal fankshinii. Jijjiiramaan keenya f of a, f of b, f of y, f of x waan fedhe ta'uu danda'a. Wanti nu ilaaluu qabnu doomeenii isaa akkasuma paaworii isaa ilaaluu qabna jechuudha. Q irra kan jiru immoo yommuu ilaallu f of x equals to 9 over 70 x raised to 83 plus square root of 54 the power of x the power of 97 plus p. Inni kun pooliinoomiyal fankshinii ta'a jechuudha. Akkasuma digriin isaa 97 kan ta'e. As biratti square rootiin kun lakkoofsa qofarra jira jechuudha. Lakkoofsi rakkoo tokko iyyuu hin qabu, kan nu seeraan ilaaluu qabnu jijjiiramaa kenna jechuudha. R irra kan jiru immoo yommuu ilaallu f of t equals to 4 over 7 minus 2p. Inni kun pooliinoomiyal fankshinii dha jechuudha. Pooliinoomiyal function. Inni itti aanu S irra kan jiru yommuu ilaallu baayinoomiyaalii lamatu nuuf kenname jechuudha. Isa kana waliin baay'isnee bu'aa argannu irratti hundoofnee pooliinoomiyaalii ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa ilaalla jechuudha. S irratti maaltu nuuf kenname? f of x equals to 1 minus x times x plus 1 x plus 2. Kanaafuu isa kammoo waliin baay'ifnu 1 times x akkasuma 1 times 2 isaan lameenuu ni baay'ifte jechuudha. 1 times x in x 1 times 2 plus 2 minus x times x in minus x square minus x times 2 immoo minus 2x ta'a jechuudha. Isa kana yommuu guddaarraa gara xiqqaatti barreessinu digrii guddaa kan qaburraa minus x square kan jedhu fudhannaa itti aansinee minus 2x plus x plus 2 minus x square minus 2x plus x maal ta'a? minus x ta'a jechuudha. Plus 2 f of x keenya kana arganne jechuudha. Kanaafuu inni kun yommuu ilaallu pooliinoomiyal fankshinii dha jechuudha. Pooliinoomiyal fankshinii digrii lama qabu. Digrii lama qabu pooliinoomiyal fankshinii dha jechuudha. Maalirra kan jiru? S irra kan jiru kun pooliinoomiyal fankshinii ta'a jechuudha. T irra kan jiru haaluma wal fakkaatuun waliin baay'ifnee haa ilaallu. G of x equals to x minus 2 over 3 times x plus 2 over 4 3 over 4 3 over 4. Kanaafuu kanuma waliin baay'isuudha jechuudha. X times x x square x times 3 over 4 plus 3 over 4 x minus 2 over 3 times x minus 2 over 3x ta'a. 2 minus 2 over 3 times 3 over 4 immoo minus 6 over 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun x square isa kana immoo hawaxa isaanii fudhannee yommuu wal daadhisnu 12 yeroo 4 meeqa? 3 times 3 by 3 9x ta'a. 9x minus 12 yeroo 3 4 baay'isuu negatiiva 2 8x ta'a. Minus 6 over 2 jechuun yommuu salphasu minus 1 over 2 jechuudha. Isa jidduurra jiru kana yommuu hojjennu maal ta'a? Plus 9x minus 8x in x ta'a jechuudha. X over 12
minus 1 over 2. Kanaafuu g of x akkana jedhamu arganne jechuudha. Inni kun polynomial function dha jechuudha. Degree isaas yoo ilaallu domain isaas yoo ilaallu polynomial function ta'uu waan isa dhokku hin jiru jechuudha. Kanaafuu polynomial function degree isaa 2 ta'e arganneerra jechuudha. Gaafiin lammaffaarra jiru immoo maal jedha? Give the degree, the leading coefficient and constant term of each of the polynomial function in question 1 above. Gaafii tokkoffaa asii olii kanatti polynomial function ilaalle kanneen irra jechuudha. Degree isaa, leading coefficient fi constant term isaa baasii. Gaafiilee kana fakkaatan channel kanarratti yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan hojjenneerra jechuudha. Degree isaa baasu, leading coefficient fi constant term baay'ee salphaadha jechuudha. Mee fakkeenyaaf muraasa isaanii ilaallee haa hojjennuti. R kan jiru kana degree isaa maal ta'a? Degree power guddaadha jennee jirra. Power guddaan function kana keessatti argamu maa inni 4 jechuudha. Kanaafuu degree R jiru n kenna jechuudha, yookiin degree kenna 4 ta'a jechuudha. Akkasuma leading coefficient immoo coefficient jijjiirama power guddaa qabu biratti argamu, yookiin an jechuudha. n kenna 4 yoo ta'e a4 maal ta'a? a4 equals to 3. Akkuma agartan power guddaa biratti kan argamu 3 jechuudha. Itti aansee constant term jijjiirama tokko iyyuu kan of biraan qabne 9 kana ta'a, -9 ta'a jechuudha. Constant term kenna -9 ta'a jechuudha. B irra kan jiru immoo degree isaa maal ta'a? 25, n is 24. Leading coefficient tokko jechuudha. As biratti hin barreeffamu malee tokko barreessuu fi barreessuudhaaf illee dandeenya, jijjiirama uumuu waan hin dandeenyeef. Kanaafuu leading coefficient yookiin an jechuudha maal ta'a? 1, 25 dha jechuudha degree kenna. Constant term jijjiirama tokko iyyuu kan of biraan qabne as keessatti tokko jechuudha. Constant terminis leading coefficient illee tokko jechuudha. C irra kan jiru immoo polynomial function miti jennee jirra. Kanaafuu bira dabarraa jechuudha. D irra kan jiru immoo degree kenna maal ta'a? n equals to 2. Power guddaa kan qabu, 2 as bira jira, tokko as bira jira. Kanaafuu isa guddaa fudhanna jechuudha asitti. Degree kenna kanaafuu maal ta'a? 2 ta'a. Leading coefficient yookiin an kenna immoo maal ta'a? 1 over 3 ta'a jechuudha. Akkasuma constant term as keessatti 1 tokko ta'a jechuudha. Irra kan jirus polynomial function miti jennee jirra. F irra kan jiru degree kenna as biratti tokko jechuudha. Linear function sababa ta'eef degree kenna tokko. Kanaafuu n kenna meeqa jenna? Tokko. Akkasuma constant term kennu, constant term 800 jijjiirama kan of biraan qabne constant term 800 jechuudha. Akkasuma leading coefficient kennamu maal ta'a? -95. Haaluma kanaan gaafilee asii gadi jiran hunda wal fakkaatoodha sababa ta'eef hojjechuun baay'ee tokko salphaa ta'a jechuudha. Muraasa adda ta'in kan jiran yoo taate kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf G irra kan jiru kana yommuu ilaallu f of x equals to 312 x raised to 6. Asirratti degree kenna meeqa ta'a? Inni 6 ta'a. Constant term yoo nu gaafate immoo 0 dha jennaan jechuudha. Sababni hin barreeffaminiif maa inni 0 waan ta'eef plus 0 kan jedhutu ture.
0 itti dabaluun homaa waan jijjiiramaa hin qabanneef jechuudha 0 kan irraa dhiifneef. Kanaafuu constant termiin keenya 0 ta'a jechuudha. Itti aansee leading coefficient yookiin AN keenya jechuudha. Maal ta'a 312 coefficient jechuudha. Coefficient x power guddaa qabu ilaaluudha jechuudha. Leading coefficient yommuu gaafatamu gaafiin adda ta'e yoo jiraate inni biraa fakkeenyaaf inni kana bira yommuu ilaallu f of x equal x over 12 kana jechuun maalidha? Walqixa 1 over 12 x kana walqixa jechuudha. Sana booda x in paawarii takka qaba. Digriin keenya maal ta'a? Takka ta'a jechuudha. Digriin keenya takka ta'a. Leading coefficient yookiin AN jennuun AN keenya maal ta'a? 1 over 12 ta'a jechuudha. Constant termiin keenya immoo kan jijjiiramaaf biraa hin qabne 0 dha jechuudha. Karee fuutii wal fakkaata. 0 waan ta'eef hin barreeffamu. Kanaafuu constant termiin keenya 0 jennee haala kanaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa kan adda ta'e yoo jiraate isa Q irra jiru kana jechuudha. Q irra kan jiru kun f of x equals to 9 over 17 x raised to 18 dha kan tufu kun jalqaba irratti digriin isaa maal kan jedhuudhaaf digriin isaa paawarii isa guddaadha jechuudha. Highest power of x jechuudha digriin. Kanaafuu as 83 jira, as 97 jira. Kanaafuu digrii keenya kan fudhannu kam ta'a? 97 ta'a jechuudha. Koefishiyentiin immoo isa paawarii guddaa biratti argamu koefishiyentii isaa sana fudhanne jechuudha. N keenya 97 yoo ta'e N 97 omeega kan jedhudha jechuudha karaa biraatiin. N 97 meeqa? Square root of 54 square root of 54. Inni itti aanu gaafiin constant termii jechuudha. Constant termiin kan jijjiiramaaf biraa hin qabne jennee jirra. Asitti constant termiin keenya P dha jechuudha. P dhaan ala kan biraa ta'uu hin danda'u constantiin keenya jechuudha. Constant termiin keenya P gaafii Q irra jiruuf constant termiin P ta'a jechuudha. Inni biraa isa R irra jiru kana jechuudha. F of T kan jedhu kana. Innis homaa adda waan qabu hin jiru. P jechuun as biratti confuse nu gochuu hin qabu jechuudha. P maa inni lakkoofsa nuuf hin kennamne wayiiti jechuudha. Lakkoofsi kunis lakkoofsa kamiyyuu ta'uu danda'a. Kanaafuu inni kun akkuma jirutti constant termii ta'a jechuudha. Constant functionii ta'a. Constant functioniin polynomial functioniidha. Kanaafuu asirratti digriin keenya maal ta'a kan jedhuudhaaf constant functioniin digriin isaa 0 dha. Constant functioniin digriin isaa 0 dha jechuudha. P akka jijjiiramatti fudhannee paawarii takka qaba. Digriin isaa tokko jechuu hin dandeenyu. Inni kun jijjiirama constant functioniidha jechuudha. Constant functioniin digriin isaa 0 dha inni irra. Inni itti aanu AN yookiin koefishiyentii N jechuudha. Innis maal ta'a? Lakkoofsuma as jiru kana ta'a jechuudha. 4 over 7 minus 2p ta'a jechuudha. Leading coefficientiin keenya jechuudha. Itti aansee constant term illee matama isaa ta'a jechuudha. Inni iyyuu constant functionii ture waan ta'eef constant termiinis 4 over 7 minus 2p kan jedhu kana ta'a jechuudha. Inni kun yommuu reefu dalaynu isa kana nuuf dhufee ture jechuudha. Asirra digrii isaa baasuudhaaf inni 2 ta'a. S irra kan jiruuf dalagaa jirra jechuudha. AN keenya yookiin leading coefficientiin keenya -1 negative ture jechuudha jalqaba isaa irratti. Kanaafuu constant termiin dhuma irratti maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Akkuma agartan kan jijjiirama tokko iyyuu of biraa hin qabne 2 waan ta'eef. G irra kan jiruufis yommuu reefu dalaynu isa kana argannee turre jechuudha. X square plus 1 over 2x minus 1 over 2 kan jedhu. Inni isaa kanarraa maal ta'a? 2.
leading coefficient yookiin n keen tokko fi constant termiin -1/2 kan jedhu kana ta'a jechuudha. Haala kanaan barreessuun ni danda'ama jechuudha salphumatti. Gaaffiin sadaffaan maal jedha? Which of the polynomial function in question 1 above are a polynomial function over integer, b polynomial function over rational number, c polynomial function over real number. Over integerii dha kan jennuun polynomial functioniin tokko yoo coefficientiin isaa hundiniyyuu integerii ta'e, akkasuma yoo kan over rationalii dha jennuun coefficientiin isaa yoo rationalii ta'edha jechuudha. Akkasuma over real number kan jennu yoo coefficientiin kenna real numberii ta'edha jechuudha. Kana murteessuudhaaf maal laalla jennee jirra? Coefficientii isaanii laalla jechuudha. Fakkeenyaaf r kan jiru kana yoo laalle coefficientii jechuunis jijjiirama duratti kan argaman kanneen 3 -2 1 7 kan jennuun kunniin jechuudha. Akkuma jiraniin integeriidha jechuudha, rationalii miti. Rationaliin bifa a irra btiin kan barreeffamedha. Kun over integer jennaan jechuudha, sababa coefficientiin isaa hundumtuu integerii ta'eef. b irra kan jiru saaluma saniin integerii over integerii ta'a jechuudha. Ittaansee c irra kan jiru polynomial function miti jennee jirra. d irra kan jiru immoo akkuma agartan rationalidha jechuudha. Coefficientiin kunneen rationalidha jechuun kanaafuu polynomial functioniin kun maal jennaani? Over rational number jechuudha. Polynomial functioniin kun over rational numberidha jennaan jechuudha. Over rational number. Akkasuma f irra kan jiru illee integerii ta'a jechuudha. g irra kan jiru haaluma sanii coefficientima qofa laalla jechuudha. Coefficientiin kun maal lakkoofsa integeriiti, kanaafuu over integerii jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo isuma over integer jenneen over rational jenneen kan over real number jechuu ni dandeenya. Sababni isaas maali? Real numberiin isaan lameenuu sababa of keessa qabatuuf isa kana nama over integer jennee jirra. Over real number illee osoo jenneeni over real number osoo jennee dhugaa ta'a jechuudha. Maaliifi integeriinis real numberima keessatti argama jechuudha. Over rationaliinis over integer kan jennu kunis over real numberii ta'uu ni danda'a jechuudha. Isaan kaawwanis haaluma kana fakkaatuun dalayne jechuudha. Fakkeenyaaf inni kunis over rationalii ta'a. Maaliifi yommuu addaan babbaafnee barreessinu fakkeenyaaf maal ta'a? 1/2x² salphisneeti jechuudha kan barreessaa jiru. 5x³/8 plus 3/2 haala kanaan barreeffamuu danda'a jechuudha. Coefficientiin kun yoo fudhannee ilaalle maa inni rationalidha jechuudha. Kanaafuu polynomial functioniin kun j irra kan jiru kun jechuudha over rational number jechuu ni dandeenya. Over rational number. Haaluma wal fakkaatuun fakkeenyaaf n irra kan jiru kun reefu 1/12 x dha jennee jirra. Kanaafuu coefficientiin x kun maa inni rationalidha, lakkoofsa rationaliiti. Kanaafuu over rational number jennaan jechuudha isa kanas. Isaan kaawwinis haaluma kana fakkaatuun dalaynaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kunis yommuu baay'ifnu reefu bu'aa isaa laallee turre jechuudha. Lakkoofsa rationalii of keessaa qabu tokko nuuf dhufe, kanaafuu over rational number jennaan jechuudha. Over rational polynomial function over rational. Inni biraa over real number kan jedhuuf isaan hundumtuu over real numberii ta'uu danda'a. Sababni isaas akkuma reefu jenne lakkoofsi rationalii fi integeriis real numberii keessatti sababa argamaniif jechuudha. Inni afuraffaan gaaffiin afuraffaan which of the following are polynomial expression. Polynomial expression kan ta'e isa kamidha? Afuraffaarra kan jiru r kan jiru yommuu ilaallu jalqaba irratti gaaffiin maal jedha? Polynomial expression akkaataa polynomialiin ittiin barreeffamuu danda'u kan ta'e isa kamiin jedha. R kan jiru yommuu ilaallu 2 square roots of 3 minus x. Inni kun polynomial functionii paawarii takka qabudha yookiin linear functionidha jechuudha. Inni kun polynomial expression ta'uu ni danda'a jechuudha. B irra kan jiru immoo y into y minus 2.
Kana jechuunis yommuu waliin baay'isnu y times y square y times minus 2 minus 2y. Kana jechuun immoo quadratic functionidha. Karaa biraatiin immoo polynomial function ta'uu danda'a jechuudha. Polynomial expression jennaan. Kanaafuu sirra kan jiru immoo wanti jalqaba irratti gochuu qabnu haala keessattuu yommuu bifa fractionii kanaan nu kennamu domain isaanii check gochuu qabna jechuudha. Sababni isaas domainiin keenya oorlii nambariin taane taanaan waliin salphisuu dura domainii check gochuu qabna. Domainii yoo oorlii nambariin taane bira dabarra jechuudha. Kanaafuu as bira bakka x kana osoo -3 galchinee maal ta'a 0 nu harkaa ta'a. Kanaafuu inni kun polynomial expression ta'uu hin danda'u. D irra kan jiru immoo yommuu ilaallu square root of y square plus 3 plus 2 minus 3y cube jedha. Inni kun akkuma agartan y'in square root jala seenee jira jechuudha. Yommuu achi jalaa bahu absolute value of y ta'ee baha. Kanaafuu inni kun maal ta'uu hin danda'u? Polynomial expression ta'uu hin danda'u jechuudha. Irra kan jirus yommuu ilaallu y minus 3 times y minus 1 over 2. Inni kun polynomial expression dha. Yommuu waliin baay'ifnee ilaallu y times y square y times minus y minus 3 times y minus 3y minus 3 times 1 minus plus 3 over 2 akkuma jirutti jira. Kanaafuu kana jechuun y square minus y minus 3y maal ta'a? Minus 4y plus 3 over 2. Inni kun quadratic function dha. Akkasuma polynomial expressions ta'uu ni danda'a jechuudha. F irra kan jiru immoo yommuu ilaallu kareefuutiin wal fakkaataadha jechuudha. Yommuu bifa fractioniitiin nuuf kennamu domain isaa seeraan ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif domainiin isaa yoo 0 ta'e himni kenna undefined nu wala ta'a sababa ta'eef. Kanaafuu asittis osoo bakka t kana tokko galchine tokko hir'isu tokko maal ta'a? 0 ta'a. Lakkoofsa kana yommuu 0 hirru maal nu wala ta'a? 0 undefined nu wala ta'a jechuudha. Kanaafuu domainiin keenya oorriil nambariinti inni kun polynomial expression ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu g irra kan jiru. G irra kan jiru kun yommuu domainii isaa ilaallu bakka x kana lakkoofsa kamuu yoo galchine nu dhugoomsuu danda'a jechuudha. Yookiin oorriil nambariidha jechuudha. Bakka x lakkoofsa kamuu galchuu ni dandeenya. Osoo -1 illee galchine yookiin lakkoofsota negatiivii osoo galchine maal ta'a? Yommuu square ta'u positive ta'a. Fakkeenyaaf -1 square maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. Deebi'ee 1 plus 1 2. Lakkoofsa kamuu yoo galchine domainiin keenya oorriil nambarii ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun inni kun polynomial expression ta'uu danda'a. X square plus 1 fi x square plus 1 gubbaarra jiru kana waliin balleessinee maaltu nu hafa? X minus 3. Isa kana qofa nu hafa jechuudha. X minus 3. Haala kanaan inni kun polynomial expression ta'uu ni danda'a jechuudha. H irra kan jirus haaluma wal fakkaatuun inni kun linear function dha jechuudha. Maaliif kana y plus 2y maal ta'a? 3y minus 3y. Kana jechuun inni 0 dha jechuudha. Inni kun 0 function ta'uu danda'a. Polynomial expressions ta'uu ni danda'a jennaan jechuudha. Isa kana h irra kan jiru jechuudha. I irra kan jiru kana immoo yommuu ilaallu x square plus 4 over x square plus 4. Wanni jalqaba irra goonu maalidha jennee jirra? Domain isaa check gochuudha. Domain isaa lakkoofsa kamuu yoo galchine maal ta'a? Nu dhugoomsuu danda'a. Kanaafuu domainiin isaa oorriil nambariidha. Sana booda isa kana waliin salphisuu hin dandeenya jechuudha. X square plus 4 over x square plus 4 jechuun 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun polynomial expression ta'uu ni danda'a jechuudha.
Gaafiin shanaffaa irra jiru immoo xiinxallii gaafate jechuudha. An open box is to be made from a 20 cm long square piece of material. Boksiin kun jechuudha wanta seentimeetira 20 dheeratu iskeerii wanta ta'e irraa uumamee jira nuun jedha. By cutting equal squares of length x centimeter. Cornerii mararraayyuu dheerina hanga x seentimeetirii jechuunis nuun kennamne jechuudha. X seentimeetirii irraa muruudhaan maaliif irraa murre boksii kana uumuudhaaf jechuudha. Boksii kana uumuudhaaf cinaa kanneen irraa murree jechuudha. Dheerina hanga ta'e wayii dheerina san immoo nuun hin kennine. And turning upside as shown in figure. Gara olii ol kaasuudhaan boksiin kun irraa uumamuu danda'eera jechuudha. Haa ta'u gaafiin nu gaafatamne maa inni verify that the volume of the box is given by function v of x equals to 4x cube minus 18x square plus 400x. Volumiin isaa funkshinii kanaan walqixa ta'uu isaa mirkaneessii nuun jedhe. Akkam goonee mirkaneessinaa? Jalqaba irratti maal nuun jedhe? Wanti kun iskeeriidha nuun jedheera. Haa ta'u iskeeriillee fakkaachuu baatu jechuudha. Iskeeriidha jechuun maal jechuudha? Dheerinni martuu walqixa jechuudha. Dheerinni isaa meeqa nuun jedhe? 20 cm. 20 cm nuun jedhe. Haa ta'u malee cinaa mararraayyuu x seentimeetirri muramee jira. Inni kun jalqaba irratti dheerinni isaa 20 yoo ta'e asii fi asiin x irraa murameera, asiinis x irraa murameera. Dheerina 20 jalqaba turerraa x meeqatu murame? X 2 muramee jira. Kanaafuu san irraa hir'isuu qabna jechuudha. Vooliyuumii isaa argachuudhaan duratti 2x irraa hir'isna. Ka'achi aanu kanas haaluma wal fakkaatuun 20 erga ture x gara lamaan irraa murameera, asiinis irraa murameera. Kanaafuu x 2 irraa hir'isna which is 2x 20 minus 2x ta'a jechuudha. Dheerinni lamaan wizdii fi leengiziin isaa 20 minus 2x ta'uu isaa argannee jira. Inni itti aanu heitii isaati. Heitii isaa jechuun qaamichi irraa murame kun yommuu ol deebi'u maal isaa ta'a? Yommuu ol dhaabamu jechuudha. Yommuu ol dhaabbatu heitii isaa ta'a jechuudha. Heitiin isaa maal ta'a? H'n x dha. Widziin kennaa fi leengiziin kenna walqixa. Maaliif wanti kun iskeeriidha erga nuun jedhame dheerinni isaa walqixa jechuudha. Maal ta'uu isaa arganneerra 20 minus 2x ta'uu isaa argannee jira. Leengiziinis haaluma wal fakkaatuun 20 minus 2x ta'uu isaa argannee jira. Inni itti aanu vooliyuumii isaa argachuudha. Vooliyuumiin formulaan isaa maa inni? Length times width times height dha. Leengiziin kenna meeqa? 20 minus 2x times jennaan widziin kennas 20 minus 2x times heightiin kennas meeqa? X dha. Isa kana yommuu waliin baay'ifnu v of x haa jennuuni. V of x kenna maal ta'a? Isa kana yommuu waliin baay'ifnu ta'a jechuudha. Isa kana jalqaba lameen duraa kana yommuu waliin baay'ifnu 20 baay'isuu 20 meeqa? 400. 420 baay'isuu minus 2x minus 14x minus 2x times 20 illee minus 14x ta'a jechuudha. Itti aansee minus 2x fi minus 2x yommuu waliin baay'isnu plus ta'a. Lameenuu minus yoo ta'e 4x iskeerii ta'a jechuudha. Ammas x alaan jirtu kanaan haa baay'isnu. X dhaan baay'ifnaa jechuudha isa kana. X kana yommuu 400 baay'ifnu maal ta'a? 400x minus 14 meeqa? Minus 18 minus 18x yommuu x alaan jirtu kanaan baay'isnu iskeerii ta'a jechuudha. Inni itti aanu plus 4x iskeerii kana yommuu x dhaan baay'ifnu maal ta'a? 4x cube ta'a jechuudha. V of x kenna akkana nuuf dhufee jira. Kan ammoo digirii isa guddaa qabu isa sadii kanarraa gara xiqqaatti yommuu tartiibessinu v of x equals to 4x cube
minus 18x square plus 400x nuuf dhufee jira jechuudha. Voliyuumiin isaa kanaan walqixa ta'uu mirkaneessinee jirra jechuudha. Maal goonee jalqaba irratti dheerinni asiif hanga asii jiru kana fi asiin hanga asii jiru 20 sababa nuun jedheef x boca lama kornanii lamaaniin irraa murame kana yommuu irraa hir'isnu leengizii fi widizii isaa argannee jirra. Itti aansee heitiin isaa immoo isuma kanatu gara olii ol dhaabbate jechuudha. Kanaafuu heitii isaa ta'a jechuudha x. Kunis biratti fakkiidhaan mul'isuudhaaf yaadee jira. Inni itti aanu voliyuumiin isaa formulaan isaa immoo voliyuumiin formulaan isaa kana ta'a jechuudha. Sana booda leengizii widizii fi heitii sababa qabnuuf itti galchinaa jechuudha. Deebiin dhumarra argannu immoo voliyuumiin keenya kanaan walqixa ta'uu isaa proof goonee jirra yookiin mirkaneessinee jirra jechuudha. Voliyuumiin 4x cube minus 18 square plus 400x dha jechuudha. Inni iyyuu nuuf kennee jira. Akka mirkaneessinuu fi yaadicha isaa akka hubannuuf jechuudha kan gaafatamneef. Itti aansee determine the domain of v. Domainii isaa tilmaamii nuun jedha. Domainiin kanaan dura maal jennee jirra? Domainiin yeroo tokko tokko restrictionii qabaataa jennee jira. Yeroo akkamii? Yeroo geometrically, yeroo safara adda addaa. Fakkeenyaaf wanni kun inni boksiin kun dheerina wayiiti jechuudha. Dheerina kana maal negatiiva 20 jechuu hin dandeenyu. Yeroo kamuu pozitiiva ta'a jechuudha dheerinni kan inni ittiin safaramu. Domainiin isaa sababa nu gaafateef kana akka hubannuufi jechuudha. Asitti jalqaba maal jechaa turre? Wanni kun poolinomial functionidha. Poolinomial functioniin kamiyyuu domainiin isaa real numberidha jechaa turre. Haa ta'u malee yeroo akkanaa kana restrictionii qabaata jechuudha. Bakka x kana kan galuu danda'u inni positive real numberii qofaa jechuudha. X kenna yookiin domainiin kenna real numberii yoo jenne dogongora ta'a jechuudha. Kan ta'uu qabu inni domainiin kenna positive real numberii qofa ta'uu danda'a jechuudha. Real numberii ta'e lakkoofsa positivii qofa kan galchuu dandeenyudha jechuudha. Maaliifi sababni isaas akkuma jenne wanni kun dheerina sababa ta'eef dheerina negatiivaan safaruu hin dandeenyu. Kanaafuu pozitiiva qofa fayyadamnaa jechuudha yeroo akkanaa kana. Har'aaf kan qabannee dhufne kana fakkaata. Chaanaala kana subscribe gochuun irraanfatinaa. Nagaan turaa.